مسلم ما نكاه عذري ما نكات وغني ما نكاون اسلام ما نكاه يوردان باچو بمنتاو بمنتاو حالة يرو أما كيس درو كوبا كبدني مسجدني حاجنا كون يرو وانتا يلا تردي أنا نسوا 10 سو فولو أو 5 سو فولو يالو بيسادرن بايسادرن كتوتنو مكانهم كادمة إن بسوا مسرات التبغ بار 5 سو يزي بسادر مش كبار بايزه أقولهم يا حسك يا تريبا نتورك لين جدول أنا جيك أتوري كناف أقولهم كو يرو أما كان نسري وفرك ما شاء الله ونزل وفرت هاي اللهم نزل برنامج الأورا مودي تراجن تاني تهال أصحاب السر topikin kiyammo kan radbatu demu obboleewwan keenya ilmaan oromoo ka bakka garagaraa irratti argamtan ka amantii garagaraa hordoftan Facebook fi TikTok irratti illee sababa nama tokko yookiin lamaatiif hawaasa bal'aa waliin dhaabatu dhiistanii mufii dhuunfaa keessanii warroonni dhageessisaa ooltan namni tokko lama jecha keessa namni yoo waa aare miira keessa galee waa dubbatu danda'a kan kanaan nagahe maalii gabaa bahe jedhan obboleewwan keenya islaamaallee warroonni miidiyaa kanarra jiran osoo aaraniitu kabaa jedhaniyyuu taateeti osoo masgiinni jalaa diigamuu baate osoo mootummaan rakkoo kana namarraan gahuu baate osoo mootummaan masgiida keenya diiguu baate osoo mootummaan nama nu jalaa ajjeesuu baateeti namni nama wal gahullee jiru namni waa namaan jedhullee hin jiru osoo namni rakkoo kana keessa galee miira keessa galee yeroo namni waan jedhuuf waan godhu wallaale kana keessatti yeroo namni aarii qabnu akka waan duudhaa fi aadaan keenya jecha afaan jalaa wal eegaa wal komatu wal arrabsu wal irratti duuluu wahii ta'e sanuu obboleewwan keessan kan muslimaa keessattuu warra amantii ortodoksii hordoftan gaafa kaleessa amantii keessaniin hin waaqeffattan amantii keessaniin sagalee keessaniin dhageeffattan hin faarfattan isiniin jedhan san adii uffadhaa jennaan adii uffanne gaddaa gammachuudhaan sooshaal miidiyaa kana qaxxalatti goonee waliin dhaabanne har'a osoo obboleewwan keenya muslimaatu aaranii miira keessa galanii jecha dogongoraa wayiyyuu dogongoranii namoota gurguddaa hedduu sooshaal miidiyaa kanarraa qabna nama islaamaa kinoo namni kun waan akkanaa nuun jedhee akka duudhaa fi safuu oromootitti nuu gaafadhaa jedhama malee yeroo namni madaa keessa jiru kanarratti madaa namaa irratti ashaboo naqanii ibal waanaan jedhanii nama takkaaf lama qabatanii dhufanii social media irra suuraa namaa gad deebisanii arrabsoo garagaraa nama irratti raawwatuun anaa boohuu heduu waatiyyoon narra ejjatee sana fakkaata qaraa akkuma an waa jedhuun dhabee
sababa ibaluun sun waan aan jedhee jennaan dhufee anillee bifa kanaan isin arrabsee fakkaata. Wanti akkanaa kun ammoo Oromoo jidduutti wal nama taajjabsiisa. Wal nama taajjabsiisa. Guyyaan kunillee ni daba. Islaama keessallee namni waa namaan jedhu ni jira. Kiristaana keessallee namni waa namaan jedhu ni jira. Har'a Finfinnee shaggariin biyya Arabaa fakkeessuu jedhan Makkaa fakkeessuu jedhan warri nuun jedhaa ture nama Islaamaatii miti, nama kiristaanaati. Nama kiristaanaati. Silxee fi Arabni biyya keenya lafa keenya fudhattu kan nuun jedhaa ture nama Islaamaatii miti, nama kiristaanaati. Nuti garuu akka hawaasa Islaamaatii waliigalatti obsinee irra dabarre. Nama san hin laalle sababni illee baalagee uf bakka buuti malee amantii bakka hin buutu, saba bakka hin buutu. Gaafa isaan gadi baanii lafa Oromoo Silxee fi Arabaa hin kennu isaan jedhan Oromoon nuun jedhe hin jenne, Ortodoksiin nuun jedhe hin jenne, Protestaantiin nuun jedhe hin jenne, Wallagga yookiin Shawatu nuun jedhe hin jenne. Obsinee dhiisnee isaanillee nama ergan qaban toopikii fi ajandaa waan barbaadan waan qabaniif nuti isaa hin laalle obboleewwan keenya kiristaanaa kan jaalannuuf kabajjinu ilaallee obsinee cadhisne. Isin garuu namni tokko yookiin lama waan nuun jedhe jettanii akka waan lola Islaamaatii fi kiristaanaa ta'eetitti guyyaa hardaa kana guutuu tiktookii qaxxilaxxi gootanii ajandaa mootummaa waliin nuti qabnu akka waan ganda tokko waliin yookiin amantii tokko waliin qabnuutitti kallattii isaa jijjiirtanii ooltan jechaadha. Kuni wal nama taajjabsiisa. Kuni wal nama taajjabsiisa. Waa wal godhuu irra wal taajjabuun ammoo nama miidha. Maaliif? Guyyaa kanatu ni darba. Illee barraahee ooltaa. Yeroo ammaa kana wanti namni jedhuuf wanti namni godhu kamuu sooshaal miidiyaadha. Viidiyoodhaan barreeffamaan iskiriinshoot godhamee viidiyoolee waraabamee ooltaa. Kanaaf ka tokkoon firaa tokkoof nama hila jedhan. Nuti kaleessa osoo Silxee nuun jedhanu, osoo Araba nuun jedhanu, osoo biyya teenya lafa Oromoo lafa Arabaa hin gootan osoo jedhanu, masgiida Rabbii baga diigameedhanii ijoollee afaan Oromoo beenu diyaasporaa biyya Ameerikaa kana jiraatu ka kaleessa ani qabsaayaa Oromootii aktiivistii Oromootii warra akka baabsaatu lafa warra nuti waliin obboleessa keenya jennee waliin qabsaayaa turre har'a ilmaan Oromoo warra Islaamaa ka Arsii, ka Baalee, ka Jimmaa, ka Harargee, kan naannoo biraa ka Walloo, Silxee, Araba jedhee yoo nama arrabsu nuti warra Islaamaa obsinee irra dabarre jarateen. Ebaluu isaa beeyna namoota akkas jedhaa turan. Ganda inni itti dhalate beeyna, naannoo inni itti dhalate beeyna, amantii inni amma hordofu beeyna. Garuu waan tokko irraa hin dubbanne. Isin hoo maaltu jecha nama tokkoof lamaatiif akka waan Islaama waliin rakkoo qabdaniitiif fudhatanii gadi bahuu isin geessa. Namni sunoo osoo waayyuu isiniin jedhee kaleessa nama isin jibbuu miti, kaleessa nama isin arrabsuu miti, kaleessa nama jibbaa amantii keessanii qabuu miti. Har'a masgiidatu jalaa diigame, ilma namaatu rasaasaan ajjeefame, masgiida Rabbii keessa caammaadhaan seenan, masgiida meeqatu nurraa miidhame. Kana mara keessa nama madaa jiru madaa isaa kana hubatanii tarii inni illee miira keessa galee miidhaa irra gaheef waan kana jedhanii garaa walii bal'atu wayyamoo ajandaa xiqqoo fi guddoo qabatanii dhufanii sooshaal miidiyaa kanarra wal firfirsuu wayyi. Agartanii namni tokko yoo isin arrabse nutti balleessa yoo jettan isin hoo deebitanii ka isaan arrabsitan hin tolchitan moo hin balleessitan. Kanaaf an dhugaa jiru dubbadha. Abbaan fedhe na jaalatuu danda'a, abbaan fedhe na jibbuu danda'a. Tokkummaan Oromoo gaafa rakkoo namaa keessatti nama waliin dhaabatuu dhiisanii, hawaasa bal'aa waliin dhaabatuu dhiisanii, namoota tokko soqaa beekaa qaraayyuu karama ittiin Islaama arrabsuun soqataa warri ture har'an ibalu nu arrabse jedhanii nama takkaaf lama qabatanii dhufanii ummata Islaamaa guutuu walitti shamaddadanii arrabsuun warruma qaraa akka waa dubbatuun dhabetu har'a kana sababaa godhatee waan of keessaa qabu hobbaafataa jira malee lafeen isaa cabdee lafeen namaata cabde sun hin xagganamtu. Har'a masgiidni Rabbii ka jige sun dhiigni ilma namaa jiguu caala. An osoo masgiida Rabbii gireedariin jissan sanirra osoo ana dhiiga kiyya jissanii filadha. Haga masgiida Rabbii caccabsan san
osoo lafeeti ya caccabsanii jaalan masgiida rabbii santu nu biratti waan caala durriyyan abbaa barbaaddellee gaafa amantii isaatiin tuqan hin maraatti. haa ta'u malee dhugaa dubbatuudhaaf Oromoon tokko Oromoon akkasii amantii waliin qoonnu gandaa waliin qoonnu maal waliin taanu jedhamu sun wal sobaa turre dhugaa dubbatuudhaaf yoo waan tokko social media keessa deemanii ilaalan haala amma itti jiramu wal bira dhaabatu osoo hin taane walirra dhaabatu walii obsuu osoo hin taane walitti duulu suuraa walii gaggaragalchuu ganda walii arrabsuu amantii walii arrabsuu taargaa garagaraa walii kennuun kun Oromummaan kaleessa nuti waliin dhaabataa turre sun soba ta'uu agarsiisa. Nuti kaleessa gaafa deeggarsa garagaraa goonu gaafa social media kanarra hirmaannu ani ni beeytan waggaa 3-4 osoo arrabsamnu osoo xiqqeeffamnu osoo nuuf maatiin keenya arrabsamnu guyyaa takka waraana adda bilisummaa Oromoo kabajuu fi waliin dhaabatu irraa duubatti hin deebi'e. Garuu anaaf jaalmarroon ganda tokko taaneeti miti ganda garagaraati an Arsiidha inni Wallagga amantii tokko taaneeti miti inni Protestaantiidha an Islaama. Garuu ilaalcha dhuunfaa kennaatiif waan kabajaa walii qabnuuf waliin dhaabataa turre. Har'a garuu gaafa masgiidni rabbii tuqan gaafa qur'aanni rabbii miidhame laalaa na keessa jiru saniif miidhama ani miidhame kana obboleewwan kiyya kan amantii biroo hordofan na waliin yoo hin dhukkubsanne maaliif kaleessa isaa waliin dhukkubsataa ture? Maaliif kaleessa ilaalcha siyaasaa isaanii waliin qabuuf jireenya kiyyaa fi maatii kiyya waliin arrabsamaa ture? Faayidaan argadhe hoo maali? Yoomiif naa ta'a? Gaafa ani gadde gaafa qalbiin kiyya na cabe gaafa manni rabbii kabajamaa nurratti diigame gaafa nuti jiruu duniyaa kana jibbine obboleessi keenya tokko dhufe abshir yaa obboleessa koo ati islaama taatullee ani kiristaana garuu oromummaa walitti qabna obbolummaa walitti qabna atuu kaleessa gaafa gaddaa gammachuun waliin dhaabataa turre har'a sitti dhagahamin si waliin jirraa bikka jedhamu ebalun na arrabse jedhanii suuraa namaa gaggaragalchanii taa'anii islaama ebaluu akkasiyye kaasii dhufe kaasii bahe jedhanii namarratti duuluun boruuf namu of beekee goojoo fi keessa galee kallattii isaa mijateen akka adeemu namu. Kana yoo jedhu abbaan barbaade islaama keessallee kiristaana keessallee ta'e kawaa namaan jedhuuf kan nama arrabsu sirriidhaan garuu wal hubannoon ni jiraatu qaba. Maaltu kanaan nama gahee? Maaltu kanaan nama gahee? Namni kunoo maal ta'eeti? An osoo fakkeenyaaf warra kiristaanaa wayitu arrabsaa jiraadhe dhufe Nasri ilaamee kan masgida diigi kiristaanaa miti mootummaadha. Mootummaan ammoo amantii hin qabu aangoo malee waraana ofii naanneffatuu malee kana malee mootummaan kun siyaasa qofaan deema humna qofaan deema. Nuti obboleewwan keessan kinoo isin waliin nu dhaabataa jirra maarree ati ummata kiristaanaatiin akkas jedhuun sun sirrii miti hin tolchine yoo jette ilma namaa yoo bifa kanaan namatti namaa gala malee karaa ammisiin suuraa namaa gaggaragalchuu fi ilmoo namaa waliin mataan nama dhaabuun deemtan kun nama hin baasu. Nama hin baasu. Kan si arrabse naddo gongora yoo jette ati eega deebitee isa arrabsite already wanta tillee tolchitee jiru. Tokko fi tata. Kanaaf obboleewwan kiyya Oromoon osoo waa wal jala laalu waa wal jala eegu especially waa understand wal hubataa yoo deemuun hin jiraanne wallahi fuuldurri Oromoo dukkana qofata. Dukkana keessaallee dukkana haguugamaa iftillee achi boodaan hin jirre. Kaleessa amantiidhaan jarateen nabar. Osoo mootummaan har'a jiru kun mootummaa amantiidhaan yaadu taate Wallagga keessatti ummanni inni akkasitti cafaqee fixaa ture bar parsentiin caalaan Protestaantiidha. Hordoftoota amantii Protestaantiiti. Shimallis Abdiisaa har'a Protestaantiidha ofiin jedhu. Hangaasaa jedha Abiyyi Ahmad har'a Protestaantiidha ofiin jedhu. Garuu hawaasni isaan duroon ittumaa turan yoo hundillee hin taane parsentiin caaliin ummata amantii Protestaantii kana hordofanidha. Kana wanti isinii kaasuuf mootummaan har'a jiru kun mootummaa amantii qabuudhaan miti.
موتما أمنتي كبودان توك ميدا مهار من إسلاما ميدا مهم يوجدن وما أجتني بأجرتن الرئيسني دي بإيه يونا في مجتن خليس أقبله وانتيا خليس شماليس أبديسا قدي بإيه أفان ساتي مكان محمدي في مكان عبد الله مكان أحمدي في يبليس غافة جدو أنا دم الله شين يوكي والدفراش نابا فنمو قبر ميكائيل في قبر ماركوس نابا فن جبا إسلاما قبو في با إن إسلاما هربسو أمن إسلاما أرقى في دقيتتي إسانت منفاتو ميديا أو بي إم تو إفام بلسات يوشي ملسا بلسا مكان أحمدي دي محمدي بايات يو نجرو ميديا إساني تو قباسي كريستان اللي أرقير إسلام اللي أرقير أرنا مقالا شجر مني چفرا مني بنا مني شرمطنا تدلغن مني حتو مني شيشة مني چاتي وزوجرو مسجد ربي تكديقم ميدام إسلام ميدام كان هندي كيسانوني أغردن أرنا أوسو مسلم كان هندا زلما ميجرو قادي بحاني أنا وار مسجد كيسا سغلي ساني أغيسي فنان موتما وران اتيرغي أمتا نغاها چافكي خانتومي مسجد ربي چامان سيني نما ميك أوامي كقولي لفو نما بليسا مسلمة كان انجرو نما كان هندا زلما مي أوسو ما قادي بأي وايو نما انجري نما يو الربسي ربي جدا بك أوب سليف ملي بك إرى ولي درب ملي بك والقرص ملي بك والسر ملي بك سورة نما قرقل جنين نما تدولاني كويت انديمي الجزيرة كويت يوكين كواتر انديم أتسلوما عربا فكاتن قراجة ملي شكلين كي ججار كناف يولك نتقرا ولي همبال دنو ولي في الأوبسنو أجنداتك وفي قد دالك أبني ولي تدولا يوكا جتن تاتي سنك أجير لكي أرومون كان نقبدو إسلام كيسا اللي قد جرا كريستانا كيسا اللي قد جرا ركون هر من إسلام قبل لي موت ما ولي ملي أمنتي نموت بيرو ولي نيمتي نما نوتي بالليسين لو جرات أكا آداف سفو أروموتي شيخ أروموتي كيسي أروموتي باستري أروموتي ولي من لو جتن قداك أبو نم نرغتي إيبالو أكا ننجر جراني همتو كان الروان دربين غرو فيك أرومون مادان أرومون ما صباتين غافا نما بربادن بيچا أكا أوليتي تنمتي فيدما غافا نما بربادن بيچا نمتي كاركارما غافا كان مو أكا ماستيكا على شاني غنما تفون فيري رانك نتيجالس هم تكلم بالجني تبي أن أرجع على ده هذا نجاه أوروبيا كيستي كتبة أفان عربي فاتين كراني كاني أفان أوروموتي تيجا قرآن تفسير أفان أوروموتي نوهيكا كراني أبدا كتي غرغرا يو بريفن أفان أوروموتي جلتي بريفتا عربي فمبام بريفتا نوهيكا ما قدني خلي سقافة أدي وفنا أدي دبنا جنة بيجرهون دكيسا uffata adiitti dachaane jarri gurraacha uffatee jennaan loommoo adii uffannee dhaabannu islaamni afaan oromootiin quraana hin dhageeffattu kutbaan afaan oromootiin hin godhamu quraana afaan oromootiin siif hin hiikanii namni nuun jedhe tokkollee hin jiru obboleeyyan keenya qaama keenya ilmaan oromoo warra amantii ortodoksii hordofan afaan oromoo nama waan itti fayyadamu fakkeenya kaasa أما فرّا فاستيقظ تبع الجزيرة كذا أكثر تأفضل أدي وفنّي إذا ولي أنت شكرّي مكانه مكانه نقرّو هر نجنا لجنا أكوان كليس نم ولي نلعب النادي زيرو دان باسني أكمل الجزيرة جروكنا أكواننا بابا تاني كتاني دتي ما قلتني أكنا وتكا قويا تقولي نلعب النادي أربعة دان game over نونجا تشوفون بتأم تنو تسمى جرا مورالي كنا اللي نسبر جرا كنا جتشونا مو مورالي نسبر يجتون كأبسو إسلام ما بقولون مدافع سوسنتاني تعجب بينا تعجب كوش كيتي جرا جرا نمشي أم بقيسة تشوار كائنا تعجب كوش برابيتي جتشو بربانا
هاتو مالي نوتي جبا أمنتي نما كميتو يو إنكم جبا أمنتي كميتو إنكم أكا إنكمني إن بيتان كاليسا أورمو مالا لباتوري توكم مالا لباتوري قد أغمتشو أورمو جيست ولين نابتاتوري رغان إسينو نوتي جبا كريستانا إنكم هاتو مالي namni waan ol ka'anii fuudhanii jedhan nuti obboleewwan keenya kiristaanaa biraa achi qabiif as qabii kan hin qabne galata oromummaa qaba. Gaafa gaddaa waliin dhaaban, waliin arrabsan, waliin xiqqeeffamu, waliin nutti duulan, gaafa dukkana, gaafa abbaa amantaa isaanii kabajamaa hardallee nutuu ka kabajjinuun maqaa paappaasii irraa maqaa abbaa amantii abbaa maal ka jedhan kanarraa kaasanii aatoo maqaa jedhutti ebalu maqaa jedhan maqaa isaa dhuunfatti gaafa deebisan sanuu nuti waan nu galchine keessa gallee abbaa immaamma gaashee maal jennee maqaa kibriitiin waamaa turre. Gaafa sanuu jecha orma waliinuu hin xiqqeessin. Gaafa warrummaan kaleessa harkuma isaanii irraa masqalii dhungataa turan homa afaan Oromoo qofaan waaqeffanna isaan jedhaniif maqaa kabajamaa jaadadhu adamma maqaa san maal akka ta'e paappaas ta'e paastara wannaa ta'e qees ta'e hin beeku maqaa san warri beetannaa himtanii ani silumaa kana sodaadheen maqaa kiyya bin aljaziiraa jedhee atimmaa arabaaf galte jedhu dura kanaaf nuti gaafa sanuu sirrii miti abbaan amantii keenya nuuf kabajamaadha jennee waliin dhaabataa turre. Har'a garuu ittiin xumur maaliif sooshaal miidiyaa kanarra waan deemaa jiruuf waan jedhamaa jiru hunda waliin agartan. Tokko lammaffaa ummanni Oromoo wal keessa jiraata. Fakkeenyaaf ummanni Oromoo fakkeenya sii kaasu ummanni Oromoo Tuulamaa haguma naannoo lafa Salaalee Amboo naannawa Finfinnee kanatti baay'atu Arsii lamaanii fi Baale Harargee Jimma keessatti illee guyyaa takka Oromoon kun wal qoodee hin beeku. An dhugaa dubbatuuf ummata san akka Arsiititti beeka malee akka ummata Shawaatitti hin beeku. Akka ummata Sikkoo Mandootitti beeka malee akka ummata Tuulamaatitti hin beeku. Oromoon naannoo tokko ka'ee naannoo biraa jiraatu ummata naannoo tokko qofaa miti. Haga ummanni Arsii Harargee Jimma keessaa ka'ee naannoo Finfinnee kana marsee jiraatu ummanni Salaalee fi naannoo garagaraa irraa buqqee Baalee fi Arsii Harargee keessa kan jiraatutu caala. Guyyaa takka garuu ebalu asii dhufe ebalu asii bahe kun Shawaadha kun Arsiidha Oromoo waliin jedhee hin beeku. Gadheen seenaa kana hin